السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو جولي ورمو الشمار كفوني ورينا من تاقر قراكي ستي أرقم تاني أكم جرتو فايو ما نقا فياك أبدو الحمد لله نقا فياك ودي ربي فكلنا تاو تربل لما بودا ولتديب نيجر فيديو داني وردفتو تكي يكاكالي في قاري إيفا سنرين جدا سنرى بدي جرى Akkas isiniin jedha viidiyoo godhaan jiru hojjechaan jiru kanaaf badee biizii ta'e kanaafuu nama folchaa isiniin jedha gareetti dabalamne kanaaf banne isiniin jedha malee isin jaallannaa isin kabajaa isiniin jaalladhaa baay'ee isin yaadee jiru gaarabbii hordoftoota kunko baay'ee na yaachistanii isin akka kana na yaadanii hin beeku garuu baay'ee isin yaadee isiniin jedha akkasita inshaallah warri maatii kiyyan ta'in maatii naaf ta'a isiniin jedha like subscribe share gochuun nu gargaara warri yuutuubii gurguddaa qabdanillee share nuuf godhaate nu gargaara isiniin jedha warri maatii keenyan ta'an immoo maatii nuuf ta'a wala gargaaru wala guddisnu dhaamsa keenya yeroo maraati sababiin isaatis maallaqa tokkollee nama kaffalchiisu subscribe jechuun harkumaan tuqanii bira darbuudha nutillee akka maatii isiniif taanullee nu gaafadhaa ergaa tuxxanii kaatanii booda nu gaafadhaa isiniif deebisna homaa rakkoon hin jiru isiniin jedha innaa akkasiga warri hordoftoota kiyya taatan immoo qaqqaalii fi gaggaariiwwan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha laayikii tuqaa isin immoo laayikii hin bareeddi ka laayikii hin beektu jedheetii yaada laayikiin baay'ee bareeddii baay'ee nama gammachiistillee kanaafuu laayikii tuqaa isiniin jedha isiniin innaa akkasii isiniin jedheetiin darbaa ulfaadhaa galatoomaa warri immoo koomentii laayikii sheeriidhaan nu duukaa jirtan dhugaa rabbii ulfaadhaa galatoomaa buleeyyan kan koo baay'ee isin jaalladhaa galanni keessan bilisummaa ta'uu isiniin jedha ilmaan oromoo qaqqaalii viidiyoon anarra dhufeef maali beektu warri gareetti dabalamuu barbaadanii gareetti kottaa dabalamaa iccitii garee isinii himuu dhufe bar iccitii garee maali yoo jettan dhugaa rabbii iccitii garee keessa waan jiru isinii fidee dhufe qophiin na egaa amma isinii himuu hani kanaafuu kottaa gareetti dabalamaa garee guddina oromoo kan jedhu ijaarrannee qabna maashaallah tabaarakallah ijaarrannee qabna ani erga inni ijaaramee ka'eetiin itti dhufe garuu wallaahi baay'ee bu'aa guddaa qaba baay'ee namoota ciccimoo fi wallaahi amanamoo gaggaariitu achi keessa jira ani garee baay'ee keessa jira dhugaa rabbii garee barnootaallee garee waan hundaa keessa jira garee akkana kabajaadhaa fi kaayyoo fi kabajaa qabaate wallaahi ejjennoo tokkoon adeemu argee hin beeku dhugaa rabbii faarsuuf natti xiqqaata ani sababiin isaa garee baay'ee waan hin beekuuf jechuudha yoon hin faarse natti xiqqaata malee akkasii isinitti himuu danda'u wallaahi dhaazii isa dhugaati gareen kun baay'ee garee kabaja qabuudha amantaa wal qeequu wal cinquun hin jiru gandaa wal qooduun hin jiru sabaa wal qooduun hin jiru baay'ee wallaahi dhaazii amalli garee sana keessa jiru garee biraa keessatti argee hin beeku ani garuu garee baay'ee keessa jira garee barnootaallee garee waanii keessa hin jira garuu garee akka kana wallaahi argee hin beeku kanaaf jechoota hin qabuu fi miseensota garee sanaatiif illee galata guddaan qaba miseensa keessa anis tokko miseensa jechuudha geggeessitoota isaatiif immoo maal akkan jaraaf jedhu hin qabu dhugaa rabbii galanni jaraa guddina haa ta'u addunyaa fi akiraa ameerikaanuu abilisoomanullee baay'ee wallaahi namoota ciccimootu achi keessa jira warreen geggeessoo ta'an immoo kana dheessinitti himuu hin danda'u ani garuu nama tokkollee hin beekun ture akkan garee sanatti dabalamuuf namni na taasisee galatoomtuu baay'een jaalladhaa baay'een kabaja buleettii kan koo kan hin jaalladhu kan hin kabaju yeroo jalqabaatiif akkan jaratti makamu kan goote najaattuu biidha sana booda geessitee
kabajamtuu fi jaallatamtuu wallaahi akkanitti si ibsullee hin qabu. Isheetti geessitee na dabarsite sabboontuutti. Sabboontuu namni wallaale hin jiru jechuudha. Ijoolleen keessaayyuu ijoollee yuutuubii xixiqqaa qabdanu baay'een keessan hin beektu jedheetii yaada. Kanaaf isheen erga Najaat Hirkaanaa fuutee jechuudha. Guyyaa tokko hanga guyyaa har'aatti na biraa hafteen beektu wantoota an dadhabe hundaan na duukaa jirti isinii jechuu barbaadeetanii baay'ee si jaalladha baay'ee si galatoomfadha. Muummicha ministeeraa kiyyaa bulchituu kiyyaa dhugaa dubbachuuf shamarran akka kanaa qabaachuun baay'ee nama boonsaa rabbiif galanna ta'u. Isee argadhetti dabalamuun kun wallaahi hedduu tokko gammachuu qaba. Isinillee fakkeenya waan gaarii akkasii yoo hojjettan faarfamuu mul'attanii waan tokko jechuudha. Milkeessuun akkuma kana jechuudha. Dhiiraaf dubartii yookaan xiqqaa fi guddaa hin qabu jechuudha. Waan tokko milkeessuun namni ka'umsa yoo tole waan milkeessa jechuudha. Cimina qabaate. Kanaaf fakkeenya gaggaarii waan akkasii walirraa fudhatanii yoommoo cimina qabdaa jedhanii deeman yoo walitti himaa deeman ciminaaf laafina namaa gara fuulduraatti wal oofuudha. Wal xiqqeessoo osoo hin taane jechuudha. Namni yoo cimaa ta'e ati cimtuudha jabaadhu jechuudha. Mooraaliidha. Kanaaf dhugaa rabbii baay'ee galatoomta ulfaattu. Akka istiriibiyaardii banadhullee isheetu naa bane anaa miti. Garuu amma yeroon injaratti dabalame yeroon isheetti dabalame jechuudha. Saatiin kan kokkodhaa wayii keessa jira. Amma garuu alhamdulillah erga injaratti dabalame guyyaa 15 guunne ganaadha jechuudha. Garuu saatiin kan 200 ollaa darbee jira jechuudha. Alhamdulillah. Meemee ilaalaa garaagarummaa isaa jechuudha. Garuu osoo viidiyoo qofa dalagee viidiyoolee xixiqqoon dalagaa gurguddaa viidiyoo dhedheeraallee hin dalagu. Kanaafuu saatiillee naaf hin lakkaa'u jechuudha. Miseensallee argachuu hin danda'u baay'inaan namni keenya sabiskiraayib gochuu itti ulfaata. Maallaqa yoo namni gaafate maallaqa namaaf kenna malee nuti sabiskiraayibii irratti baay'ee booda jirra. Kanaafuu akka kana fakkeenya taanee waan gaarii hojjennu isinii jechuu barbaadeetanii kan biraa immoo warreen nuti dabalamuu barbaadani garee lamatu jira. Garee lamman kanatti abbaan fedhii qabdan kottaatti itti dabalamaa. Dhugaa rabbii yeroo gabaabaa keessatti guddattanii baatu. Ofillee fayyadanii maatii keessanillee biyya keessanillee fayyaduu dandeessu kottaan itti dabalamaa. Tokko gareetti walii da'anuudha. Gareetti sabiskiraayibii wal tolchanu jechuudha. Tokko immoo gareetti walii wajjiniin dalaganu gareetti walii wajjin liivii galanu jechuudha. Istiriibiyaardiillee sabboontuun isinii banti. Kanaafuu kottaa akkuma anaan na gargaartu anaanis nan beektu. Asumarratti na arganiitiin asumarratti utuma akka keessan jiruutti gaafadhee dhaqee jarrillee na simatanii agalatoomtu na simattee hundi isaaniiyyuu na simatanii warroonni achi keessa jiran hundi isaaniiyyuu baay'ee wallaahi laazim namatti ciccimoodha maqaa dhahee fixuu hin danda'u. Akkamitti isinitti himuu danda'a? Miseensarraa kaasee hanga hooggantootaatti kana jedhee dubbachuu hin danda'u. Ani garuu akkaataan itti dhaqee jarratti makamee fi akkaataa jarri itti naqaban qofarraan isinii dubbadhe sabboontuun Najaat qofarraan dubbadhe malee wallaahi dhiiraa fi dubartiidhaan namoota ciccimoota achi keessa jira. Baay'ee isaan jira galatoomfadha hunda isaanii walitti qabee maqaadhuma garee sanaatiin galatoomaa ulfaadha baay'ee isin jaalladha jechuun hin barbaada. Kanaaf kottaati nutti dabalamaa yeroo gabaabaa keessatti wal taanee yoo guddanne biyya keenyallee guddisuu dandeenya saba keenyallee beeleen eebuun dhumaa jiru gargaaruu dandeenya isiniin jedha obboleeyyan kan koo akkasiin isiniin jedha ka yoo namoota ciccimoo akkasii argatanu wallaahi namni kaayyoo qabu jechuudha. Adeemsi isaanii cimaa deema malee illaa garuu wanti kophaa hojjetan immoo yoo ammam cimina qabaataniyyuu baay'ee namatti ulfaataa jechuudha. Keessaayyuu ijoollee mana namaa keessa dalagan amma fakkeenyaaf ani fa'aan wallaahi baay'ee isaa dalagaan wajjin baay'ee natti ulfaata. Dalagaa hundumatu keessa jira garuu jarri kiyya bilbilallee hin jaallatanii kanaaf baay'ee ulfaataadha. Warroonni akka kootiillee yoo gareetti dabalamtanii baay'ee gargaarsa isiniif godhu. Dhugaa rabbi ijoolleen achi keessa jiran baay'ee namoota gaggaarii duwwaa wallaahi
Kanaafuu kottaa nutti dabalamaa isiniin jechuutiin barbaada. Iddoo guddinaatti iddoo gaariitti isin waamaa jira obboleeyyan kan koo baay'ee si jaalladha. Kanaafuu kottaa nutti dabalamaa. Warreen nutti dabalamuu barbaadan keessaa na dubbisaa bilbila isinii kenna. Sabboottuutti isin dabarsa bilbila kan koo isiniif hima qabattanii dhuftanii. Ani immoo garee akka isheen isin gashitu iseetti isin dabarsa jechuudha. Lakkoofsa seeyyuu isinii kennuu hin danda'a garuu sammuutti qabadhee hin jiru. Kanaaf lakkoofsa kiyya isiniif ka'a. Kottaa nutti dabalamaa. Warri sabiskiraayibii barbaadan, warri saatiin keessan xiqqaa, warri sabiskiraayibiin keessan xiqqaa kottaatti dabalamaa. Wallaahi yeroo gabaabaa keessatti guddattanii biyyaafillee maatii keessaniifillee faayidaa taatu isiniin jechuu barbaada. Akkasii obboleeyyan kan koo qaqqaalii fi gaggaarii har'a seenaadhuma garee keenyarraatiin odeessuu dhufe malee waa biraatii miti. Akkas isiniin jedha. Dhugaa warri sagalee koo kana dhageessan yoo sagalee koo kana dhageessanii dhuftanii nutti dabalamtanii dhugaa rabbii nagalatoonfattu malee natti naartan isiniin jedha. Ani waan hin argeef akkas isiniin jechaa jira. Kanaafuu kottaatti nutti dabalamaa. Iddoo gaariitti isin waamaa jira. Lakkoofsa kiyya qabadhaati. Kottaa nutti dabalamaa isiniin jedha. Lakkoofsi kiyya 0 1 70 32 61 31. Kanarratti keessan na dubbistanii gareetti isin dabaltii jechuudha sabboontuun. Kan sammuutti hin beeku. Kanaaf kiyya isinitti himee jechuudha. Akkasi yoo isiniif hin galle 0 96 1 70 32 61 31. Kanaan dhuftanii nutti dabalamuu dandeessu. Isiniin dabarsaa gara qaalii fi gaarii gara hooggantuu keenya sabboontuutti isin dabarsaa. Kun waamicha kabajaa fi jaalalaan isin waama gara guddinaatti isin waamaa jira. Kottaa nutti dabalamaa. Warri isaatii guuttachuu barbaadan warri istiriibiyaardiin illee isinii banamuu dide sabboontuu isinii banti. Kottaa nutti dabalamaa. Wala guddisu waliin taane waliidhaa guddannuu isiniin jedha. Warri immoo saatii keessan saatii guuttattanii sabiskiraayibii isiniif hin guutiin isinis kottaa lamman isaanii jiru jechuudha. Garee lamatu jira. Yoo feetan lamman isaatti galuu dandeessu. Yoo feene immoo filannoo keessaniin kan barbaadda itti dabalamuu dandeessu. Kanaafuu kottaa isiniin jedha obboleeyyan kan koo qaqqaalii fi gaggaarii. Kanaaf iccitiin garee sana keessa jiru kana fakkaata. Baay'ee isaa dhugaa rabbii baay'ee namatti tola. Haalli fi amalli achi keessa jiru wallaahi akkas jedhee isinitti himsuu hin danda'u. Gaafa dhuftan argitu isiniyyuu. Kanaafuu nagaan kottaa isiniin jedha. Kottaa nutti dabalamaan waamicha kabajaa fi jaalalaan waamicha isiniif godhee jira. Kottaa warri garee kana keessa hin jirre kottaa nutti dabalamaa. Kanaafuu akkas isiniin jedha. Nama viidiyoo biraatiin walitti deebinutti asuma irratti isin dhaaba. Akkasii ulfaadhaa galatoomaa. Dagaagaa walooraa baay'adhaa. Maal isiniin jedhagaa. Akkasii gaa sabboontuu kiyya qaalii baay'ee si jaalladhaa. Baay'ee si galatoonfadhaa. Galanni kan kee bilisummaa haa ta'u siin jedha. Addunyaa fi akiraa saffii duraa keessa rabbi si haa dhaabu. Akkasuma garee keenya hunda keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Baay'ee isin jaalladha. Tokkoon keessaniyyuu xiqqaa fi guddaa gandaa fi lagaan utuu isiniin qoodiin hunda keessanuu isiniin jaalladha isiniin kabajaa. Jaalalli keenya akkuma kanaan itti fufuun kadhaa kooti yeroo maraati. Akkas isiniin jedha. Akkasii galatoomaa ulfaadhaa hordoftoota kiyya qaqqaalii fi gaggaarii hundi keessanuu ulfaadhaa galatoomaa. Warri maatii kiyyan ta'in maatii naaf ta'a isiniin jedha. Akkas inshaallah. Hanga yeroo biraa walitti deebinutti nagaan naaf turaa.
Baay baay baay. Baay isin jaalladha hordoftoota kan koo galatooma ulfaadha.